Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamii nagaa keessanii fayyaan keessan akkamii hordoftoota Ooliyaad OR. Hadda barumsa ajaa'ibaa qabadhe isin yaadde jira. Aappii baay'ee tokko bareedaa na jaalattan jedheetiin yaada. San dura maal gootu as dhuftanii YouTube kadhu kana keessanii seentu jechuudha. Haala kana yoo inni isinii baase dhuftanii bakka sarchii kana biratti Ooliyaad OR jettanii ni barreessitu jechuudha. Fama Ooliyaad OR jettanii akkana yoo barreessan haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Dhuftanii viidiyoo kana jala ni tuttuu jechuudha. Haala kanaan yoo isinii baase maal gootu dhuftanii as bira tuttuu jechuudha. Subscribe bakka dhukana ni tuttuu. Achiin booda mallattoota na tuttanii jechuudha. Notification isaan ni tuttuu. Achi all bakka itti tana ni tuttu jechuudha gubbaarra. Haala kanaan barumsa isin gadhiisu hundi isaayyuu isiniif gahaa. Laayikis ni gootu, sheeris ni gootu jechuudha. Kunoo as bira isinii kaa'a jechuudha. As bira dhuftanii tuttanii jechuudha. Waan isinii gadhiisu hunda liinkii aappii barbaadan achi bira tuttaniitan haala kanaan isinii baasa. Achi dhuftanii bakka kana tuttuu jechuudha. Bakka amala salphaadhaan waan barbaade isinii fiduu danda'a. Daawulood godhattaniitiin itti fayyadamuu dandeettu. Hordoftooti kiyyaa kunoo as biratti bakka daawulood jedhu kana argaa jirtanii miti as bira tuttanii jennaan daawulood isiniif ta'a. Haga barumsa biraatiin walitti deebinuuf nagaara naaf tura. Subscribe, share, like gochuun hin dagatinaa. Oromoodhaan qaqqaalii isiniin jira. Nagaara naaf tura haga barumsa biraatiin. Hadda barumsa bareedaa fi ajaa'ibaa ni jaallattu kan jedhu isiniif qabadheetiin yaadee jira. Inni kun Fort Intro Maker jedha. Akka barbaadanitti intro garagaraa keessattuu warri YouTuber qabdan akkasuma warroonni viidiyoo garagaraa wanna sirreeffachuu barbaadan akka barbaadanitti isa kanaan aappicha kanaan hojjechuu dandeettu. Aappii kana liinkii kiyya jala isiniif kaa'aa. Liinkii kiyya jala argachuu dandeettu. Fakkeenyaaf kunoo aappichi sun isa kanaa jechuudha. Mee irratti hunneetiin waliin haa ilaallu. Kunoo akkana haala kana isinii baasaa jechuudha. Kunoo bifa kanaan akkana isinii baasaa jechuudha. An amma kana bakka kana waan gattuqee jiruuf achi biratti barreemaatiin haa kenne isin dammoo akkam isinii fida. Kunoo waan akkanaa tanniin isinii fida jechuudha bifa kanaan kunoo. Isa kana goxxan sekondii muraasa keessatti isiniif achi barreemaatii kennaa. Itti fayyadamuu dandeettu akka barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf an amma kana waan arramee jiruuf meera gadaadhaa'uuti. Kunoo akkanatti naa fidaa jechuudha. Waan barbaade irra barreessuu danda'a amma kanarratti jechuudha. Fakkeenyaaf barreeffama kana jechuudha. Barreeffama kanarratti waa barreessuu jechuudha. Barreeffama kanarra waa barreessuu barbaanne dhufnee eessa tunnaa? Kunoo as bira dhufneetiin tunnaa jechuudha bakka kana jechuudha. Mee fakkeenyaaf bakka kana akkana yoo tuqeetiin jedhe haala kanaan naa baasaa jechuudha. Kunoo barreeffamni kun waan barbaade barreessuu danda'a. Fakkeenyaaf mee Ooliyaad OR jedhee dhumarra isa tuqaa as bira tuqaa jechuudha. Kunoo haala kanaan naa baasee jira jechuudha. Yoo barbaade achumarratti koppii godheetiin lama godhachuu barbaade barreeffama kana kunoo bakka kana ni tuqaa jechuudha. Fakkeenyaaf akkasii arramtanii akkana irraa achiisisitanii akka barbaadan godhuu dandeettu. Gara barbaadan garagalchuu dandeettu. Akka barbaadan godhuu dandeettu jechuudha. Achiin booda yoo geessitan daneettanii jechuudha. Isa kana tuqxanii achi ammallee akkana siixan ka barreeffama lammaffaa kunoo isa kana argaa jirtanii miti. Isa kana irratti as jala kana dhuftanii tuttu isa jijjiiruuf ammallee ni tuttu akkanatti irratti waan barbaadan jettanii barreessitu. Mee fakkeenyaaf Oromoo jedhaa barreessuuti. Akkasuma arramtan deebistanii jechuudha. Kunoo haaluma saniin qubee barbaadan dammoo jala kanaa filachuu dandeettu jechuudha. Kunoo as baraasii gadi kanneen keessa deemtanii filachuu dandeettu jechuudha. Kunoo akkanatti gubbaarra isinii baasaa. Bifa barbaadanii gosa barbaadanii akkana isinii baasaa. Akkasuma dhuftanii kunoo naannoo kanneen isinii tuttuu bifa garagaraatiin isinii jijjiiraa deema. Kunoo haala kanaan jechuudha. Waan barbaadan lakkoofsan qabu baay'eedha. Akkana jijjiirachaa deemuu dandeettu jechuudha.
haala kanaan dhuftanii dhumarra wanta kamii hojjettanii jettan dan jettanii as biratti akkana dan godhattu jechuudha. Akkasuma immoo qubee biraa irra dabaluu barbaadan as biraan barreessitu jechuudha. Kan dabalataa jechuudha. Ifama akkana achi bira qubee eesan tan tekstii bakka dhusan qubee dabalataa waan barbaadan jettaniitiin fakkeenyaaf new welcome waan barbaadan jettaniitiin akkana irra barreessuu dandeettu jechuudha. Akkasuma arramtanii kuno qubee akkanumatti akkuma kaduraa kana waan barbaadan gochuu dandeettu jechuudha. Kan dabalataa jechuudha isin kenne malee dan ittanii jechuudha. Ammas akkasuma picturii gara garaa irra kaawuu barbaadan achi bira tuttu jechuudha. Kuno waan gara garaatu jala kanneen jira. Akkanatti waan barbaadan laayikii gara garaa kanneen akkanatti kaayatanii dan ittuuni. Akkasuma muuziqaa biraa filattanii irra kaawuu barbaadan kuno jala kana bakka kana ni tuttu. Sagalee gara garaa jijjiiruu barbaadan immoo as bira tuttu jechuudha. Sagalee irra kaawuudhaaf kan biraa jechuudha. Viidiyoo fa'aa gara garaa irra akkasuma stiikeroota gara garaa illee as bira jira jechuudha. Achiin booda erga geessitanii akkana sirreeffattaniin booda cheek godhattanii ilaallattan jechuudha. As bira tuttaniitiin jechuudha. Asuma irratti kun haala kanaan ilaaltu jechuudha. Isin sagalee warra kaattan sagalee waliin isinii baasaa jechuudha. Achiin booda geessitaniitiin isinitti fedha as bira dhuftan jechuudha. Kun iddoo kana dhuftanii bakka hirmaachisan xuxxanii isiniif bu'aa jira jechuudha. Akkasii haga viidiyoo biraatii walitti deebinuuf nagaranaaf tura. Subscribe, share, like naaf godhaa. Subscribe gochuun dagatina Oromoo qaqqaalii isiniin jedha. Haala kanaan isinii bu'aa. Uummata kale isin tursiisu kunoo naa bu'ee jira jechuudha. Kunoo haala kanaanii waan barbaade godheetiin sirreessuu danda'a. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Thank you.